rukuttaalee meeqa qabaa maal jedhamu kan jedhan tiyooriidhaan sochiidhaanis isinitti agarsiisnee jirra jechuudha. Amma immoo kara Booranaatti ni gallaa jechuudha. Booranaan aadaa of kan danda'e nyaata uffata of kan danda'e qaba. Rukuttaas yookiin shubbisas of kan danda'e kan qabudha. Kara eessaatti ni gallaa jechuudha. Booranni rukuttaalee meeqa qabaa jennee akka garee waan dhufeetti rukuttaalee sadii ilaallee jirrami. Rukuttaalee sadii keessatti tokko rukuttaalee yookiin gadaadhaan kan beekamu yookiin sirba gadaadhaan kan beekamu isa ni ilaallaa jechuudha. Rukuttaalee gadaadhaan kan beekamu eenyudha kan shubbisu? Dhiira qofaan kan shubbifamu ni ta'a jechuudha. Mee akkamitti akka rukutamu walumaan ni ilaallaa jechuudha. Miila maaliitiin jalqabna? Bitaatiin. Harki karamitti deema? Kara bitaatti ni deema jechuudha. Tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama tokko. Kara lammaffaatti ni ilaallaa. Kara lammaffaatti sadii kanas qabadhaa. Bokkuu keenya qabannee jirra. Kara maaliitti mataan keenya kara maaliitti jalqaba? Kara bitaatti jechuudha. Sadii as jennee afur. Tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama. Serba maaliif kan sirbi nuti Boranaa keessa serba loonii fi serba ra'ee ni jira jechuudha. Rukuttaalee sirba loonii fi sirba ra'ee kan jedhamu akkamitti rukutamaa kan jedhan walumaan ni ilaala. Sirba loonii amma ni agarsiisnaa jechuudha. Sadii maaliin jenna? Beet yoo rukutu maal jenna? Maal jala jenna? Gad jennaa jedhe. Mirgi yoo ni kaanaa jenneeni mee ilaalla. Sadii afur as jennee tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama tokko harka waliin bareeda ni gallaa jechuudha. Isaan waliin nuyeessuudha. Beta mirga bet harka keenya waliin maal jedhama kun? Sirba loonii Amambo sirba ra'ee nam Boranaa keessa ni faarfatu jechuudha. Sirba ra'ee immoo akkamitti faarfatanii akkamitti rukutuu kan jedhan ni agarsiisna jechuudha. Mee mirga keessan qofa tokko harka keessan dhiisaa tokko harka waliin Adaan Boranaa bal'aadha. Hayyeegaa tuqnee hin fidnu. Kanaafuu gabaabinaan aadaa Boranaa rukuttaaleen Boranaa keessa kan jiru kana fakkaata jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Egaa hordoftoonni keenyas mana keessanii nu waliin leenjaa shubbisaa akka jirtan abdii qabna. Anis kun leenjaatiidha kan hin jiru.
Egaa abbaan seeraa sinuma eenyu akka irra sirbe anaa fi abbee keessaa anatu irra sirbe. Tole egaa adeemsa keessa leenjii keessa namni sirriitti jabaatee akka ba'udha kan ilaalaatii hin jirru. Ana soon lammasarra deebi'ee sirbee sirriitti hin ba'aa jechuudha. Sirrii. Amma kan itti aanu maali? Egaa kara gujiitti deemna. Egaa aadaa san xiqqoo tuqneeti kan darbinu. Gujii keessa rukuttaaleen akkasumas hedduudha kan jiru. Gujii keessa rukuttaaleen meeqa jenneeti ilaalle. Gujii keessa rukuttaaleen 5 ni jira jennee tokko akkasumatti gadaadhaan kan sirbamu ni jira. Lammaffaan maal jennee? Etichi ni jira jechuudha. Gujii keessa etichi ni jira. Sadaffaa lollaa jennee ilaallee jirra. Lollaanis maal akka fakkaatu ni agarsiisna. Afuraffaan chuchukka jennee kan sirba yookiin rukuttaalee dubartiiti. Chuchukkaan kan rukuttu dubartiitti rukuta. Sirba maal? Sirba daa'imaa yookiin sirba ijoollee jennee yookiin rukuttaalee yookiin ijoollee kan jennee rukuttaalee ijoolleen akkasitti jedhanii kan rukutan ni jira jechuudha. Rukuttaalee ijoolleen yoo taphattu akkasitti utaaltee faa kan taphattu ijoolleen xixiqqoo akka ishii ni taphatti jechuudha. Kan biroon kan chuchukkaa keessa harka wal qabatanii akkasitti kan rukutaman ni jira jechuudha. Hedduudha. Rukuttaalee hedduudha kan jiru Gujii keessa jechuudha. Kanaafuu nuyi maal agarsiisna? Amma kan agarsiisnu rukuttaalee eticha fi lollaan maal akka fakkaatan ni agarsiisna jira. Etichi akkamitti rukutama jennee kun maal ta'a? Bitaan hin caba. Bitaan ni caba. Mirgi maal ta'a? Karaa fuulduraatti ni ba'a jechuudha. Akkamitti rukunnaa? Akkasitti rukunna. Etichi jechuun eti kan jedhurraa kan dhufeedha jechuudha. Etichi as jennee tokko harka keenya irri harka keenya tokko. Dubartiin immoo eticha san akkamitti rukutti kan jedhu san ni agarsiisna jechuudha. Harka keenya kun karaa bitaatti, fuulli keenya karaa mirgaatti. Milli keenya achumatti sadii rukutti jechuudha. Sadii afu gateetti oli. Tokko, lama, sadii. Tokko, lama, sadii. Tokko, lama, sadii. Etichi kana fakkaata. Eticha booda yookiin lollaa san ni agarsiisna jechuudha. Eticha kanarratti lollaan dubartii fi dhiirri sirba jaalalaa irratti kan rukutamu, walumaan kan rukutamu jechuudha. Fakkeenyaaf dubartii tokko bira afuufa jedhamami. Kanaafuu ishii qabatee maal godhaa? Gochaa ni rukutaa jechuudha. Dubartiin immoo lollaa kan jedhamu mormi ishii sun kan rukutamudha. Egaa dubartiin bira deemeetan isaaniif nan agarsiisa. Walumaan ilaalla jechuudha. Mee qaama keessa maal godhaa? Gad. Morma waliin akkamitti akka bareedan ilaaltanii akkanatti rukutamaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf dubartii fi dhiirri akkamitti rukutaa? Dubartiin akkamitti jetti, dhiirri immoo akkamitti jedhaa kan jedhu san gabaabbinaan isinitti agarsiisnaa jechuudha. Sadii. Akkasitti rukutamaa jechuudha. Sirba jaalalaa waan ta'eef namni immoo kan biroo dubartii kana yoo barbaade jechuudha. Dubartii kana yoo barbaade ani yoo rukutu jechuudha. Yookiin naaree yookiin immoo karaa isaatti fudhatee sirbuu ni danda'a jechuudha. Amma isa waliin hojjechaa jirti. Akkas ta'e dubbiin jechuudha. Akkasitti agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. Kana fakkaata. Egaa godinaalee hedduu ijoolleen kun godinaalee hedduu barachaa jiru. Tiyooriidhaanis haa ta'anii
akkanumatti hojiidhaanis agarsiisaan jira. Ijoolleen akkanatti yoo baratanidha. Boru aadaa isaanii beekanii yookiin rukuttaa san beekanii kan agarsiisan. Amma hin gadda silat gaafii tokko na gaafattee turte. Rukuttaan tokko kilipirratti wal fakkaata. Maaliif wal fakkaatuu danda'e naan jechaa turte. Tokkoffaan sirriitti akkanatti baratanii ba'an. Lammaffaan waan beekaniif miidiyaarra kan jiru san qofa fudhatanii kilippii kan hojjetan ni jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf guruppiin tokko kilippii tokko yoo dalagee waan san qofa ilaalanii isuma qabatanii kilippii birarratti kan ba'an ni jiran. Uumuu hin danda'amu. Akkasitti yoo baratanii boru uumuu ni danda'u jechuudha. Maaliif rukuttaalee hedduudha isaanitti agarsiisaa kan jiru. Amma raphisaa san ani raphisaa kilippii tokko irratti yoo rukute isaan immoo eechisa san bareechanii waan san uumanii rukutuu ni danda'u jechuudha. Akkasitti yoo baratan maqaasaa yoo beekan adicha san yoo baratanii akkasitti rukutuu ni danda'u jechuudha.